Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome baganagaan dhuftanii ashama harka fuune. Egaa hordoftoonni kiyya kabajamoo. Egaa guyyaa irraa barumsa ajaa'iba tokko dhiyaatee barumsa maaloo jettan barumsa namoonni feesbuuka ad friendii irraa gara foolootti jijjiirrachuu barbaadan akka FB'n keessan fooloo isiniif ta'u jechuudha. Fooloo akka namni fooloo isiniif godhu gara foolootti jijjiirrachuudhaaf egaa duraan dursa maal godhuu qabna. Egaa hordoftoota fi daawwattoota kiyya kabajamoo isinittiin agarsiisa waan ta'eef jecha gara barumsaatiin dabruun duratti warroonni YouTube chaanala maammeejjiituu taatan YouTube chaanala maammeejjiituu subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessan isiniin ja'a. Egaa amma gamanumaan gara barnootatti deebinaa. Barnoonni keenya amma egaa jalqaba Facebook keessan keessa ni seentanii. Egaa Facebook akkas seentanii Facebookni kattisni baasee booda dhuftaniitiin sarara sadeen gama gubbaarra jiru kana ni argitanii. Sadeen as gubbaarra jiru kana yeroo takkaaf ni seentu jechuudha. Eega seentanii booda gama jalaa kanarra ol harkiftanii gama jalaa kanarra settingii and privacy hajuu kana yeroo takkaaf gadhooytan. Eega isinii baasee booda ammallee settingii hajuu filattan jechuudha. Settingii yeroo takkaaf gadhooytanii eega seentanii booda ol harkiftan gama jalaa kanarra ol harkiftanii AdSense isaatii kuni AdSense Facebookati warroonni Facebooka hundi as jalatti sirraa waan ta'eef jecha kun guutuun AdSense isaati. As keessa amma isin kamiin filattu followers and public send kana filattu irra isin deebi'a. Followers and public contact hajuu kana filattu jechuudha as keessa. Yeroo erga dhooytaniin booda amma egaa as keessaa kun bakkatti public ta'uu qaba. Kunis publicidha. Kunis publicidha. Eega kana lamaan public gootanii booda oluma harkiftanii ammallee baay'ee jira. Kunis public irra ta'uu qaba. Ammallee oluma harkiftanii ammoo inni kun dirqama everyone irra ta'uu qaba jechuudha. Everyone irra ta'uu qaba. Ammallee oluma harkiftanii kunis public irra ta'uu qaba. Kunis public irra ta'uu qaba jechuudha. Kana gootaniin booda gama jalaa kanarra wantoonni lamaan kun yoo cufaa ta'ee jiraate bakkatti oonii godhu ni bantu jechuudha. Oonii gootu isin ni mul'ata. Gama jalaa kanarra bakkatti oonii gootanii amma asiin xumurtanii nafaana bu'aadha. Keessaa deebitu xiyyaa gama gubbaa kanaan. Eega deebitanii booda amma maal sirreeffattu ammaasii asuma keessaa as keessaan baatanii isa kana jechuudha. How people can find and contact you hajuu kana yeroo tokkaaf gadhooytan. Eega gadhooytanii booda gama gubbaa kanarra isinii ni mul'ata. Gama gubbaa kanarra how can send you friend request hajuu kana yeroo tokkaaf gama gubbaarra hajiru kana irratti gadhooytu jechuudha. Yeroo gadhooytaniin booda yoo duraan everyone irra raayitiin jiraatte everyone kana dhiiftaniitiin friends of friendii kanarra haa jettu. Friend of friend eega haa jettanii booda amma xumurtanii asiin keessaa baatu jechuudha. Asiin keessaa baatanii xumurratti deebitu. Xumurratti yeroo deebitaniin booda amma eessa dhayxanii gara profaayila keessanii dhayxu jechuudha. Profaayila keessarra yeroo akka dhooytaniin booda amma eega seentanii booda maal gootanii gama xumuraarra dhaquudhaaf tuqaa sadeen kana profaayila keessan dura tuqaa sadeen as jirtu kana tuqaa sadeen kana gadhooytanii seentan. Eega seentaniin booda as keessaa maal filattu view as tayyattu tana isin ni mul'atti. View as tayyattu tana dhooytanii seentan. View as eega seentanii booda kunoo walumaa galatti FB'n keessan kan duraan friendii ta'ee taa'u follow isinii ta'ee jira jechuudha. Follow isinii ta'ee jira jechuudha. Egaa achi booda follown keessan isiniif hisaabamuu eegala. Yoo isin nama jalaa qabdanis yoo qabuu baattanis warroonni achi booda follow isinii hisaaba jechuudha. Egaa kana gootanii fixxaniin booda warroonni YouTube'n Facebook'n kiyya sharing qabu warroonni jettan yeroo waa an postii godhee suuraa ta'u barreeffama garaagaraa ta'u yeroo isin postii gootan sharing isaa hin mul'atu jettan
akkamitti akka inni sheerii fidu goonaa yeroo jettan yeroo waa postii godhuu deemtan egaa asirraan seentanii namoonni beeytanii what is on your mind hajuu kanaa namoonni beeytanii waa postii godhuuf yeroo akkatti erga dhooytan asirratti yeroo waa barreessan jechuu waan fedhe haa ta'u postii godhuu deemtanii bakka tanatti piroofaayila keessan jala bakka tana hin irraanfatina tuqaa asii tana tuqaa asii tana jechuudha. Eega dura waa postiin godhuun dura eega waa maxxansitaniin booda tuqaa tana eega tuqxaniin booda wanni tun paabliik irra jiraachuu isii akeekkadha. Qonna kanaa miti kana hadhoowwuu paabliik irra ta'uu isii eega akeekkattaniin booda achi booda barreeffama san postii gootanii jechuudha. Egaa hordoftoota fi daawwattoota kiyya kabajamoo barumsi irraaf qabannee dhiyaannee asirratti xumuramaa. Egaa barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jaa. Akkuma YouTube chaanala Maammed Yusuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Hanga ammaatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Turtiin jiraadha.